Gocha suukkaneessaa wanti dubartii kana ishee irratti raawwatame jechuudha. Bara akkamii keessa akka jiru waan baay'ee takka nama gaddisiisu jechuudha. Dhalli namaa gara bineensaa jijjiirame jechuudha. Bineensi foon bineensaa nyaatu. Garuu bara dhalli namaa foon namaa nyaachaa jiru keessa jira jechuudha. Bichaa rabbiin bara kana dhufaa jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatudha. Mana isheetitti seenanii qabeenya ishee jalaa saamanii osoo qabeenya isheetuu saamanii dhiisanii homaa jechuu miti jechuudha. Dubartii kana silaa'u isheen kiristaana taateef bichaa gocha suukkaneessaa irratti raawwatanii biraa deemanii jechuudha. Rabbiin lubbuunaa keenya nuuf haa jijjiiru. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirtatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamu. Warroonni maatii koo taataniin hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa oduu gaddaatiin kan walitti deebine waan hedduu tokko nama gaddisiisu waan qalbii nama cabsu dubbachuudhaaf illee waan nama rakkisu jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitanii jechuudha. Dubartiin kun ulfa ji'a 9 osoo garaadhaa qabdu mana isheetitti itti seenanii qabeenya ishee jalaa saamanii qabeenya isheen qabdu erga jalaa fudhatanii jechuudha. Qabeenya jechuun boru itti hojjetamee itti dhufamu. Yoo fayyaan jiraate yoo lubbuudhaan jiraatan jechuudha. Isuma hundarraayyuu darbanii dubartii ulfa ji'a 9 garaadhaa qabdu kan goraadeedhaan akka godhanii biraa deeman jechuudha. Akkas jedhee dubbachuudhaaf waan natti ulfaatu. Yeroo ammaa kana keessatti godhu namni maal jedhamee akka waamamu bichaa garaa nagala jechuudha. Naaf hin galu wanti isaa jechuudha. Bineensa jechuudha. Bineensi foon bineensaa nyaatu. Hantuutumti foon hantuutaa nyaattu jechuudha. Garuu dhalli namaa maal jedhamee akka maqaan itti moggaafamu hin beeku jechuudha. Namni namarraa dhalatee nama ta'ee uumamee kan hunda garaa namarratti jabaachuu jechuun baay'ee takka ulfaata. Har'a miidiyaa kana irratti biyaansi namni wal loluu danda'a, waan garaagaraa waliin jechuu danda'a. Haadholiin biyya keessa jiran waan beekan bar. Akka keenya bar waa'een wanti biroo maal akka ta'e hin beekan isaan jechuudha. Garuu kan lubbuun isaanii darbuu isaaniidha. Harki maalii akka morma ishee irraa akkas godhe innaa sammuu akkamiitis akka qabu nama jedhee waamuudhaaf illee ani na bira jechuudha. Abbaa manaa ishee fuulduratti, ijoollee ishee fuulduratti jechuudha. Waan itti tokko garaa nama nyaatu lubbuu nama lama bakka takkatti balleessanii jechuudha. Maaf walitti jarjarran jedhee baran guyyaa nu gaafa geesse ni deema namni nama asirra taa'u hin jiru. Hundumti namaayyuu jechuudha. Har'a gazzaba kanallee jalaa fudhatanii deemanii tuba nyaachuus danda'an nyaachuus dhabuu danda'an jechuudha. Bormaal akka waaqayyoon isaan itti fidu waan bormaal akka ta'an hin beekan jechuudha. Ani gara jabinna akkanaa namni nama ta'ee namarraa dhalate biyaansi namaaf yoo yaaduu baate ani hoo maalan ta'a laata jedhee namni kan ofii isaa fuuyyuu yaadne baay'ee takka garaa nama nyaata jechuudha. Maal waastinnaa qabna amma booda bar. Yaaduma jiraanna malee rabbumaan nu jiraachiseef jiraachaa jirra malee. Lubbuun dhala namaa akka baalaa garanattis garasittis ciccitaarti jechuudha. Babbadaateerti jechuudha. Haati dubartiin bara dhugaa dubbachuudhaaf warroonni biyya keessaa waa'een sabaa, waa'een zareenyinnatii wanti garaagaraa wanti isaan beekan osoo gaafatanii deebii isaan namaaf deebisan takka illee jiru jechuudha. Gaarummaa keessa isaanii jiru malee, kan beela'ee nyaachisuu malee, kan dheebote obaasuu malee, kan daareef uffata laachuu malee jechuudha. Akkuma namni nama shakku kanaayyuu nama shakku biyya keessaa jechuudha. Garuu kan du'uu isaaniidha. Keessattuu duuti dubartii kanaa hedduu akka garaa nama nyaati jechuudha. Lubbuu lama taatee addunyaa kanarra du'aan boqotte jechuudha. Namni biyaansi osoo dhukkubsate yookiin waan garaagaraa irratti du'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Har'a abbaan manaa ishee kunis hangam akka gaddi isatti dhagahamu haati manaa isaa isa fuulduratti yoo akkana taatu. Ijoolleen ishee innaa waan jiru akka nama gaddisiisudha jechuudha. Ilmoon kiristaana dhalachuu hin qabdu. Ilmoon amaaraa akkas ta'uu hin qabdu. Kan balleessu nama tokko, kan du'u garuu nama tokko, kan badii raawwatu nama biraati, kan ajjeeffamu garuu nama biraati. Wanta hin beekne irratti waa'een sabaa maal akka ta'e mootummaan amma bulchaa jiru kun maal akka ta'e kan hin beeknetu jira biyya keenya keessatti jechuudha. Osuma gaafatanii mootummaan har'a irra jiru kun kan nu bulchaa jiru kun eenyudha osoo jetteeni
eenyudha kan isin jedhee hin deebisnetu jira jechuudha. Bichaa kan du'aa jiru garuu kan lubbuun isaanii dhabaamaa jiru isaanidha jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatu beekama kiristaana deemee waggaa inni bu'u dhugaan inni mana qabachuu dadhabe jechuudha. Bara akkamii keessa akka jiru biyya ormaatitti iyyuu bar namni nagaa argate jiraachaa jirra bar biyya ormaa keessatti nu jiraachaa jirra bar. Jiraannee hojjetanneetu nagaan baanee galaa jirra. Biyya ofii keessatti namni yoo jiraachuu dadhabu eessa deema eessattis deema. Nutis borumaa jireenya keenyaaf waastannaa qabnan jedhe barana. Har'a kun namittiin kun waan amaaraa taateef ilmi amaaraa dhalachuu hin qabu. Isaanirra dubbattachuu dandeessu. Isaaniif dubbachuu barbaadu sun namni tokko akka namummaa tokkootitti nama ta'e dhabaan borumaan ta'aadhaaf malee nama kamiyyuu deeggaree namni kamiyyuu miidhamaa miti namni kamiyyuu sanii miti dheetii miti jechuudha. Garuu kan dubartii kanaa immoo hedduu garaa nama nyaata jechuudha. Dubartii ulfaa. Haadha isaaniiti biyaansi namni haadharra dubartumarra dhalate kanarra goota ta'es kanarra waan fedhe ta'es kanarra beekamtii argates dubartuma irraa argame jechuudha. Har'a garuu dubartiin sun deebitee isaaf diinatti taate. Abbaan manaa ishee inuma jira. Garuu ilmoon garaadhaa qabdu sun maaliif dhalata ilmoon kiristaanaa kan jedhu irraa jechuudha. Dubartii kana. Gocha sukkaneessaa kan ishee irratti raawwatame. Innaa akkasitti lubbuun dubartii kanaa darbee jechuudha. Sababiin lubbuun ishee darbeef ilmoon kiristaanaa dhalachuu hin qabdudha. Ilmoon amaaraa dhalachuu hin qabdudha. Har'a ilmoon saba sanii dhalachuu hin qabdu jedhanii irratti ka'uu danda'an. Yommuu sabni sun ilmoon akkasii yookiin saba san keessaa baate dhalachuu hin qabdu jedhan nutis boru akkasuma ta'e jechuudha. Abbaan waan facaafatee hammata. Borus waan nurra gahuu danda'u jechuudha. Har'a warroonni gammadanis jiraachuu danda'an. Maaliif warroonni keessa isaanii badooman guutamee sabni sun haa miidhamu akkas haa ta'u garuu achirratti akkas haa ta'u malee boru nurratti akka akkana ta'u kana beekuu qabna jechuudha. Akka biddiraatitti deemaa jira wantichi waan ta'eef jechuudha. Akka nama liqii waan tokko namaa kenniititti akkasitti walirraa deeffatamaa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Nuti jireenya keenyaaf waastinaa takka illee hin qabnu jiraachaa jirra malee. Rabbuma iddoo kana nu gahee jiraanna malee jechuudha. Namni dubartii irratti dhiira yoo ta'e namni tokko dhiira yoo ta'e dhiirummaa dhiira waliin bahuu qaba malee dubartii irratti miti jechuudha. Yaa'un dubartii ji'a 9 guutuu garaatti baattee jirtu. Lubbuu nama lamaa. Bichaa bara kana keessa dabarree bara itti aanu waaqayyoon nuuf haa jijjiiru. Bara 2016 keessatti rabbiin waan gaarii nu haa argisiisu malee haalli nuti keessa jirru baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dubartiin kun kan ittiin ajjeefamteef sababa kanaadha. Yookiin baatee nama waliin loltee yookiin waan biraa taateetii miti jechuudha. Mana ishee keessatti qabeenya isaanii gaafatamanii waan qaban kennanii fi kanatu hafee kana fidaa warqii qabdu warqii fidaa birrii qabdu birrii fidaa jedhanii wanta hundaayyuu erga gaafatanii isa kennanii fi booda yookaan lubbuu dubartii kanallee hambisuu hin dandeenye jechuudha. Lubbuu dubartii kanaa baasanii kan biraa deeman. Qabeenyas fudhatanii lubbuu isheetis baasanii jechuudha. Biyaansi bara namni qabeenyuu fudhatee birriyyuu fudhatee waan qabuyyuu namarraa fudhatee lubbuu namaa takkitti yoo dhiiseyyuu deeme kunuyyuu waan guddaadha jechuudha. Har'a lafasaa ta'uuti biyyasaa ta'uuti gubbaa kanarratti wal nyaanna malee boru lafti tun deebiteetuma nyaatti jechuudha. Har'aaf nutti dhiphattee jirti nutti xabbabdee jirti. Akka waan gubbuma kanarraa waan du'aan deemnu nutti hin fakkaatu bar du'aa dhaganneerra bar. Garuu tasa gubbaa kanarraa akka deemnu of hin beeknu jechuudha. Jiraachuu keenya malee yaaduu keenya malee karoorsuu keenya malee nama irratti hammeenya dalaguu malee miidhama nama hawwuu malee sabni sun haa dhuguun sabni sun akkas haa ta'uu malee. Osuma sabni sun jiraatanuu kuuwwan dhumanii biyyee ta'anii jiran jechuudha. Waggaa hangam jiraannuuf hanguma xiqqeesoo jiraannu kanaaf bar waastinnaa maalii qabna amma lubbuu teenyaaf nuti of keessatti qabuu hin dandeenye. Har'a duunaa boru duunaa keenya hin beeknu lubbuun teenya harka rabbii jirti jechuudha. Garuu hojii har'a raawwachaa jiru kanatti waan har'a godhaa jiru kanatti boruu karaa rabbiitti gaafatamu ta'a jechuudha. Har'a warri lubbuu isaanii osoo homaa hin beekin dhabanii asirraa deeman
Homaa jechuun miti. Garuu warri badii kana isaan irratti raawwatu jireenya abiddaa jireenya barbaraa akka jiraatan kana waan beekanis natti hin fakkaatu jechuudha. Yoo dogongora dhiifama turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u.